اوكي nama kana amma deebisanii suphanii tajaajila kennisiisuudhaaf maaltu yaadamaa jira kan jedhu kana kaasuu barbaadeeti. nama dhugaa fi nama hayyuu gahaa Itoophiyaan hin jaalattu. Nama kana osoo itti kenname yaadni itti kenname. Maaliif jennaan inni lammaffaani garaagarummaa guddinaatii fi fayyadamummaa naannoo fi naannoo jidduu jiru godinoota fi godinoota jidduu jiru bulmaanni akkam biyyi takka magaalaan takka guddachuuf naannoon takka guddachuuf maaltu hojjetamaa jira kan jedhu kun baay'ee nama rakkisa. Waa'ee kana kan inni gaafatu keessattuu yoo inni godina Baalee bakka bu'ee dhufe rooberraa ka'ee isaa gimbir dhaqee gimbirraa ka'ee dhiibee godee galatooma horiidara guddaa dagatan gaafattuu argatuuf Oromiyaa fi Somaalee gara baatu wal qabatu godeerraa kaasee haga gimbir haga roobee afaan ta'ettee sararoota jidduu kana jiru kan wal qabatu akkasuma ammoo karaa barbareetiin barbareerraa kaasee gobbarraa kaasee barbaree dalloomannaa nageenya booranatti koriidara guddaa dagatan koriidara pooteeshaal guddaa qabu. Akka biyyattii saniitti jijjiiramni kun akka dhufuu fi gaafiin gaafatamaa turee fi akka jijjiiramni kun dhufu keessaa gaafiin gaafatamaa ture keessaa tokko dhimma garaagarummaa misoomatii fi walqixxee misoomuu dadhabuuti. Guddaan kan irraa galu Oromiyaa ta'uu isaa namni kamiyyuu kanaafuu garaagarummaa misoomaa jiruu fi haqummaa maaliidhaaf walqixa fayyadamuu dhabuu kana Baalee barbaachisaa kuma lamaaf 16 kana keessattis haalli xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamuudhaaf deemamu maal fakkaataa kan jedhu kun yaadni osoo itti kenname. Gama biraatiin piroojeektii bara 2007 irraa kaasee godina Baalee keessatti jalqabe roobirraa ka'ee kaasarraa dhaqee haga Gimbii deemu bara tanis dhimmi isaa hin kaane bara kanas hin kaane piroojeektiin kun piroojeektii haaraa keessa jira moo Wallagga Shawaa qabatee guutuu isaa piroojeektii ganaatti yaadamu keessa jira kan jedhu kun nama wallaalchisaa jira waan taateef sirriitti horatu keessa isa kana akkamitti ilaalama haqummaa dhabe kana akkamitti sirreessuudhaaf deemama bara 2016 kan jedhu. Gama birootiin piroojeektoota kanaan dura hojjetamanii isfaaltii shorofasas jedhamu hojjetamee amma diigame wallaalaa akka fakkeenyatti daandii Shaashamannii irraa ka'ee Asallarraa ka'ee roobee Baalee dhabu yoo dubbatte tootaalii diigamee jira jechuun hin danda'amu. Kanaaf akka fakkeenya guddaatti itti ka'uu kan danda'u yeroo kana keessatti namni hundiyyuu kan beektan barsiisonni yuunivarsiitii madda walaaboo namni 25 wal qabatee kan hiiqqeetti dabalee fi sababa daandiin caccabeef daandiin sun hin dalagu lafti hallayyaarra deema daandiin sun daandiin isfaaltii caccabaan lubbuu namaa fudhachaa jira kan barsiisota yuunivarsiitii 25 bakka tokkotti du'ee kan dhageenyeef waan namni baay'ateef bara kana keessa roobirraa gara Shaashamanneetti namni deemu yeroo namni 19 jira yeroo namni 15 jira kun hundi isaa rakkoon isaa lafti isaa gaara daandiin caccabaadha. Kanaafuu piroojeektoota kanaan dura hojjetamee shorofasasiidhaan hojjetaman kan ammoo tunuu caccaban deebisanii suphanii tajaajila kennisiisuudhaaf maaltu yaadamaa jira kan jedhu kana kaasuu barbaadeeti galatooma. Nama kana osoo itti kenname yaadni itti kenname inni lammaffaani garaagarummaa